تيجي وما نروج ده أوتو نركون Bumata ni tide bite mikira kote darara kote anna kote takati fude male saddama fude jala wanno gutu fude ni takka fude takati fude wala watan dum ma akatina kanko ma le fude abba fude ma wallahi billahi ati wanna takkana ta tu sibe kani sibe ka de sa jirta beita esa ti desi tu kuna mo ma fede yusi jala zimbazu wo ka raga ka batama ka ati indura wa na fi man nan ke to so amfu tena takata turte bar amma san tuske sa saujja sirri garan ana jawada kana disi ani wallahi ila kero da ke fadu sitima wani ni gorelan sagale kadiri wali na sai dise ta da fata bicha gadisa mucayon tuni tumamte imbotimi aga boychesi sangadisu kadiri tidawale kadiri kai tidawale san mali fakana gota bona mo ma sitti dufte nama jecha fu sitti dufteti ma akana gota man jedinin kai sisa magadinisin jedeni badama micha jedeni bar gafadde jira gafadde bara isanu magadinisin tayi isa arabse kala hisal amma boda mimma sitti tade wala arabse ne blog wal godo bebar arabse ati bala geeda faydan qabdu marata deni isalle blog goden ille arabse ane sarabse khalas Dati no galte moy jirta meshe to dati no galte moy shema jatti mana yala jirt ye na nyat isin sodaki jitte kaka da ada asli dai sodaki non takarre Sodana kakana nugode silala nille gora basu de mabettani daga amma daga ya mijayo mijan refe samata marate daraja darkise laga bose kondumene mirra amma gurri bitatu kon dagaw ilkan ille duran kotetti ilkan sha hadida fitti hidatte turte isa sunille raj achabe ya ejra wallahi تفضل على اللايف قرب ما وانا زينتي ما تدبتا برجاكي ما مو يندبتو مو ما دبتو مو jadi sina iya ya dabar sawar da ziyala jirtan abdi dan falatain na kakasi a cikin sisi abdi jirule gori riyadi jirtan ko pesa gahama mana ke alam beta kurasi baina kun mana ke samali mana ke negara galu mali haji nama sentuh ko farra kabudan de tanakal ma gitana surat watani mama na kesa gara galasi abba badi kabarniati si abba badi mal kababoni badi Mue wango tu. Mue mira ke sangalini makoto waya geru tu mira ke sangalini yarre asol tu mira ke sangalini mue abshir akaza mawara nilla तो दाने तो माको के लगता है वानो wallahi यार के फेसबुक पे नीचे लगा ले दे बगे शेखर ओला बगे शेखर हो सही बात होंगे आती वांगो तो लगे परिस्थिति में आती दुबर्ती अच्छी तरह तुम सीसी अगर इको बाबां का डूडा बट वो तो कर जीती मत शेर गोरा शमरन kana galu edda wari ya galu edda वो सगले जरा वरा भी गद्दी जाती kana baka gotum manke namati यार की jadi achira की jadi वो तो जरा सी बिलते सी मत मोटू यू सगले जरा वरा भी गद्दी सी YouTube रत वनरत गद्दी वडो ने TikTok रत kana manam kana मोरो Oromo kitana mo. Wallahi Oromo ra kabare ba. Ya ki. Me dale me. Ya ki wan be ne yesa wa. Namni ina. Ati fada mi dam tajirti. Mali wajatan nama yero heddu kol feta batu namni himbekuf. Namni himbekuf ani akka isim mi dama sai bartanif malaka zara dultanif miti. Umma tajazba. Dema isi yalat dawa feta. Katume kadiri abdi miti. Dema sagabada. situ wano ke ni TV wane wa mara mucha jole tum sisa bitar wallahi billahi mucha kana gurba kana ke barna jole wa ya jala le dem tani gurba kana jala dem tani indage fatina wanni ni radda laga jurane duga masinin jada abdi wanni barbadef kan maduga marabbi ti dubata iran
Muye, kero, isin dubbatan jirtanii mi? Ganura ba? Argine jirra daragaa keessatti. Wallahi billahi. bara Isin warri tumsiisaa jirtu. kalas mera Dubartii ani kan jedhu wanni kun maali lamee ifanu godhan Abdii culullee deemnee ilaalla. Abdiitu haadha baatee nun bira jirtiin beekta. no namoonni hedduun kawaan kana namni kanatti namni kuma ta'e akkana isin jala taa'u kun kawaan kana dhugaa barbaadullee dhugaa isaa dhagahuu barbaadullee ni jira amma qoosaan qoosaadha yoo pirankis ta'e pirankii haa ta'u rakkoon qabudha wanni kun maali waan kana nu banneedha gumaa dhifaatee kafalii deemaa jira nagaatti ka'anii gumaa isii kafaluu Abdi dubbat Piranki jechuun bar waan YouTube irra gadhiifatan tokko ni beektaa miimuu kiyya ni beekta waan tokko waan wayii irra gadhiifattu pirankiidhaan dalayta. Kunoo sagalee isii ilaal sagalee isii waraabee gadhiise abdii jalatti yoo agartee jirta. Warri intalli sun booyaa ni himatti. Akkina lameela TikTok akkasi darbatee jaartii isaa tumee jaartii isaa irraan isiin nama tokko bira jirti wayii addaan qabdi isii tumee isaa itti darraan addaan qabdi. Addaan qabnaaniin isitti tare jechuudha laalin. Sii galaami maa hime? Daanas gaafeer masgeenyatti irratti sok Iidaadha uummanuma. Mee agarsiisu TikTokii abdii jala galteenaati. Aniyyuu sheer godhee jira jala seenaati ilaala. Jala galteenaati ilaala. Ati yoo nagaa feeta waan kiyya naasee. abdii wal qabdadhaa badataatu malee hattuudha isin walitti dalagattanii hattuudha boosii fi kadiirillee hattuudha walitti dalagattanii hattoota isin warra achirraa gale guuri jettee warri guurtisaa jiru si Dagate waan kiyya tokko hataa jiru waan kiyya dubbatin kalas waan kiyya dubbatin asalaan sinta galu kalas waan kiyya naasee. maal gocha itti argite ree wala maal gocha itti argite maal gocha asirra gadhiifta iyyuu sagalee waraabde Erguu yoo ragaa qabaate yoo kana Gambir. masih kau sila sagalee cuma kan turre ani sun kaam sagalee waan isin taate sosatti misalama in boton de kesanu wallahi sagalee gun Maybe. Tokko miidhamteemi ila dhageeffadhu miidhama kadiirii irra ga'u bareechi beeki saayiba kan keetii miti kana bareechi beeki. Kana beeki. Gaaf durillee waan Turle gaafachuu baadhule wanni sun waan gaarii moo waan badaa akka yaada keetii? badaadha Koi dombi mee waa gaafachaa Koi dombi ati haa wanni sun haa hojjetamullee mitika liki. Gurbaa kana yaa gurra. Waan namni si gaafate deebisas teettee naasanii hattuu akka keetii walii waan argite dalagdeetini. hattuun si giri nuti membatari mee maal na gaafattan Maaliif akkana Jala seenamdii eeqaaliiti. ani ergine siin jedheemi namni dhalaan biyya arabaatti galtu katiir fuudhee mana warraatti galchaa allaqa wanni biraa maaltu jira anatutti erge Abdii dhageeffadhu ati of kabaji waan namni si gaafatu sirnaan sagalee ati waraabdee gadhiiste kun haadana gamuu baatullee waan baaduu waan gaarii. waan gaarii akka baratatti waan gaarii laala mee waan nyaata. Erguu baaduu wanni waraabdee gadhiiste sun waan badaamu waan gaarii ati hin ergini. Fedhu haatumuu baatu hin erginillee ati waan badaamu waan gaarii sagaleen moo keessun. Isaan akkas godhuun waan bada ani gafuruu waan gaarii deemaa dhiiga si Si maal gaafanna sagalee si keessun gaariidha nama biratti waan akkamisi. sagaleen maali sagaleen akka itti miidhamte himatte malee himata dhama Kafalaa ati bara.
Sagalee bar mucayyoon tuni maal taate isaati? Sagalee akkaataa isin isi dubbatte suni waan gaarii dhaabbi. Mee sagalee chadannee dhaggeeffanna gaabee too dura. Inni matte kanatti matte isin dhagaa deema hundi keessan deema dhagaa. Deemnee dhaggeeffanna raan abdii kana natti fakkaatti la. Abdii culullee hojii gaariidha. Nama kanaa lati qoosuu qabdu. Qoosuu jedhee sanatti dubbata. Akka yoo san iyyuu ijabattuudha. Ijabattuudha lafa lalaan. Amma kana dubbatee ta'e buddeena kiyya irratti ijoollee asirratti kaa'atti ijoollee asirratti akkana gootisaa la mucaa ayyoo si akkas gootti. Garan jennaan adduu amuchaa ayyoo si akkas gootti jettee lalleessu. Isi jiraani. Powerbank dashin kiyar kakaba bakkuma sin qorii qabattee jirtu kanatti qabitti jedhama. Qabitti jedhama wanna dullaashii mana keessa kanatti hundee caabifattee lafan qaattu fiixattee dhees. Siin namta girgittatti achi qabee mataa isii maratee qabee jedhee. Sin namee fakkee ilaalan ana dibabbaa manaatti ookee. Eedisi wallantan antaa'een babaarka kiyya jechaa isii qabaa jalatti inni dhiira waan fedhee ta'eetiin jedhu. Inni dhiira isumatu miidhaa jira tatii ta'e ta'eetiin isa qabu. Yoo hin jedhe arusiin karaa hattuudha. Arusiin waan akkasii waan maalii yoo ta'e isii iseetiin jedhan naqan haala tumtuudha. Waliin mareettanii jirtan qarinaa irra dhadhaabate. Asuma fuudhee mataan hiikana jira mataa mataa fuudhee mataan naqan achitti boorsinaallis eegaan hiikana dhiitaa onna dhii. Somanni na godha wallaale sa'aatii isaanii aan giraanatti galuu jechuudha. Ani hundaame tumama dhiisii na kabajjaa xiyyaa'uu isiisaa nuuduu dhiisa jedhee. Aan hamma wanta kanarratti maali nu badhee wallahi alaaziim hin kolfe jechuudha. Sagalee abdii culullee kanarratti kolfee jira jechuudha abdiin culullee. Leesh ma'adiri wanti kuni piraankiidhaan jedhaan akka kooti. Piraankii yoo ta'uu baates abdiin culullee kana social media irratti baasuu hin qabu ture maaliif namni tokko wallollaa waliin nagaa namni bultii ijaarrate tokko gonkumaa waliin lolu jechuun soba jaalala ala hamma ardiif samiin walirraa fagaatu yoo jaalala akkasii qabaatan maal jarana haatiniif abbaadhaan nu waliin lollu wallolla miiliniif miilli gaafa deemu walitti bu'u hagarafu kamaal warra isaati maanni badiyoo qabaatte hagarafu wala garafanu leesh abdiin tokkoffaa haati faatee yeddu lamaan jaraa galtee yoo miidhamteeyyuu sabaruu qabdi obbolaadhaaf bira jirti miti sabaruu qabdi mistira jaraa kana baasuu hin qabdu ture namatti silkiidhaan dawwaltee himuu hin qabdu ture ittaansuudhaan abdiin culullees jechuudha dogongora cimaa qaba innis maalinni mistira isa kana isa haati faatee itti himte kana social media irratti addabaabaayii irratti social media jechuun nama tokko lama sadii miti kan dhaggeeffatu aalamarra zoora aalamarra ashkarakkara jechuudha kanaafu baasuu hin qabu ture jechuudha abdiin culullee biras jira badiin anjara wallolan bira badiin hin jiran jedhu maaliif namni tokko gisee waliin wajjin hin jiraatu khalaas wallola bultiidha bultii keessa warru kuttaanis hin jira wal jibbaanis hin jira waliin nagaa ta'anii ammas jaalala akka addisiitti tasaaddasamuun ni jira wanti kun wama jiru so abdii bira jira badiin ana akka kootti jechuudha mee irra deebine dhaggeeffannu sagalee xumuraa. Ajaa'iba. Makiinatti nandee silkiin harkatti nandillee achiin dhabuu baay'eetiin ta'ee makiinatti ta'ee baay'ee amma teessi jirtare. Gaasliin baati kaleessaan biraa naqanii achi gaditti bilbilanii asatti kimasoofaatti bilbilanii akkamitti isheen jirtan achitti duute qabee akka isaan nallee gargar dhufeeti asii haadha handee achitti garii waliin bilbilanii. Ayyayo agartee wanti kun kadii waan akkana akka dalagu taate ayya rakkoon qabu kanaan dura wallaahi hin amanne beektaa yaanii ijoolleen tunni qalladdeedheetuma ragaan damoorra miidiyaa kana baasuu fi jenneetummaan dhusne rakkoon qabu. Hangana kana godha hangana kana wanta nama jalageetiin jedhu waan si ajaa'ibu ijoollee dhiiraas kunniin hin tolle dhibee galdummaatti keessa jiraatan osoo dhibeen sun keessa jiraachuu baatte hadiir keessa akkasumas godhan mana isaa keessatti na nyaachisee beela naqqisiisu waan garuu rakkinna bira na dhaabee godhu ati xiyyeeta.
Egaa asirratti akkuma dhageenya jechuudha namni tokko gaafa amma mucaan kun gizee lama taqabbalu jechuudha hojiidha isaaf galiittiin argata. Galiittiin argatu sanaan bula jechuudha malee jallume dheetii miti yoo faayidaa argate nama wajjiniin kan ta'abu nama tokko wajjiniin ta'abuudhaaf guyyaa lama tokko gahaadha guyyaa lamarra darbinaan keessummaan akkasiin jiru guyyaa sadirra darbinaan jechuudha haati faate rakkattullee kana hunda mana isaa taa'uun qabdu turte isiin beekamtii qabdi sooshaal miidiyaa irratti baate Silaamana namaa taa'uun hin hafne jechuudha. Yaa uummata kiyya na gargaaraa jettee ijoolleen Arsii ni gargaaru yoo jararra darbe immoo nus gargaaruu ni dandeenya sinii galee utuu sin baatee gargaarsa nu gaafate haati faate immoo agasmara waan qabne natti hin fakkaattu numa qabdi jedhee yaadaani jechuudha. Mana warraaf ebbaa manaa teessee I don't know ani beekwaan mistira jaraa gadi baasu jechuun safuudha. Safuun kana caale hin jiru. Amma gajoolleen jarri kan zarraaf jettanii kan ammoo ajandaa godhattanii akka ajandaa jabaatti fudhattanii ol kaatanii tuga. Amma immoo kana tafe subhanallah kan keenya moo xaaxaan dhuman qabu. Mi amma gara live deemne immoo live irra takka dhaggeeffanname baasan tarii hin jirunni. Piraankiidha. Allahu akbar. Waya be ummanni burjaaje jira ummanni wallahi dhugama yoo dubbanne ummanni burjaaje jira. Akkana hago. Ummanuma. Akkana hagoonu. Nam badii kanat balleesse Kadir Harargee bakka bu'ee osoo hin taane matama isaa bakka bu'eeti ka balleesse. Matama isaa Wali hagal wanti Harargee dhugaa waan Harargee keessaa hin qabnu Kadir ammoo waan balleessee jira dubbiin piraankii miti wallahi billahi wayta dhaga'ee fi wayta bilbila imimmaantu ija keessa namare warri piraanki jettan piraanki miti dubbiin garuu wayta haasoytan Harargee itti aansitanii keessa naansina osoo inni nuyyuu ka arsii ta'een arrabsuyyuu ta'e arsii jedheellee osoo nu arrabsu ta'e isin ammoo Harargee ittiin ruuqinaa dubbii kan namni balleessi nama tokko namni dogongora dalogellee nama tokko waan ta'eef kanaaf wanti jiru hima jira waan Harargee keessa nu Harargee maaliif laagoon akka feete nu Harargee miti isuma mukatti danqaruudha laa isuma mukatti naqudha wallahi jechuun muslima irratti jajjabduudha wallahi jechuun wallahi isiniin jedha amma ka feete nasirratti mee maa nama dubbiin dhibbaan dhibbatti piraankii miti dhibbaan dhibbatti viidiyoolee dhageeffadha wanni piraankii ni fakkaataa hin fakkaatu dhageeffadhaatiin hin haasaya akkaataa ittiin lolli irraa ka'e akkaataa inni itti dha'e irraa achirraa viidiyoolee dhageeffadha haadhamoo abdii viidiyoo biraa gadi dhiisisan sagalee isin natti matte guutuu waraabe tagaafa isin koyot irraa gabbuutu irraa ila haga tumamtu natti waraabee qabarka la gadi dhiisin asama dalagaa ta'etillee hanga tokko dalaydee jirtaa gadi dhiisin kan barbaannu sagalee Kadiriitiif sagalee naafiiti gabaaba mattaaf sagalee Kadiroo yaaddete waa'ee jaarsaaf jaartiitii miti haasanii miti waraabee jedhaa jirta gadi baasi mummaa bira dhayiteetti uumame isiniin jedhaa jirra Abdii Ibrahim dubbadhu yaada qabda. No, ana magazine as gubba ta wala sika takanda gefata da wala to aka fete le son kasa da eza du ga summa ka bani anjira wala fi ka bilbile ga fatta bas mata musumazina to tan sikibrat bilbile ga fatta usubar ba jamre da wala sika wallahi tanana ma ne ma biya tamana ra wallahi baru walu gani ba kai dubbi walu wallahi wallahi ya fani tin kabina usabe abdina dubbatu abdi walin bilbile jara nana abdi walin bilbile kijiba warri akkeessu guutuun kijiba abdi abina rabbi faani siba qabu abdina dubbatu disa abdi jirule jan balage si tokko kadalaga kan abdina dubbatu abdi biraami dubbatu disa abdi biraami dubbatu abdi ibrahim kuban qabu miskintichi kuban qabu dhugaan ummata baatu callis ijoolleen bilbilteeti ijoollee waa qabattee fi jaartiin majettee dhiiga mijattii balleessu fi bar bakka silaa beektutti argite ammoo maal gootan
Dhagaa waada kabeessa anama wallaahi akka na fakkaatu bajo gaafadhelle waan gurguleeffadhulle booda na wajjin mucaalle inda walee gaafadhelle waan ragaillee hin dubbadhalle garuu anama sanii miti mucattii tana dhagaa namni calaallee bahuufillee hin teen wal fixuufillee ganaa katteen anatti basanitti mammallee taanaan abbaa fi tajaajila baay'ee tana jirtu namni mucattii tana fuudhee dhagaa namni mucattii tana fuudhee jalqaba mucaa kana qunnamsiise takka jedhe namni fuudhee isa bira qubadhu jedheellee ittiin ijoolleen tunniin lamaan jalaa hin baattu. Yoo malee isiraan nyaatame taatellee rakkoon takka tumanii isaan illee taate. Ijoolleen tam. Namni fuudhee Kadiiriin si qunnamsiise. Sitti akka jedhu. Ijoolleen tam. Siito. Siifi dharageeffadhuan. Haala isaasa. Na dhagaye si ta'ee mucaa kaayiroo jiru kan argesan ta'ee lama jedhe isin lamaan raasa'u jiran waan shakkeen illee sitti murtii. Hamzaadhaaf abdiidha. Hamzaadhaaf abdiidha. Shabakaan qabe kan tumaame. Na dhageeffadhu. Kanneen keessaa na dhagaa. Isinillee yoo taate hiriyaa kan keetu zamaan isin beekamu fi kulee baadiyyaa beeku. Namni jaalalaa maantu gaafa namni mucattii sana fuudhu. Shabakaan isin qabee jira. Aboo banna abdii nama jeeqii. Sagaleen jira abdii. Sagaleen jira. Beekaan akkana godhataa dhiisa. Darbi abdii illee gurbaa saree kan. Oofa. Nama dhufkaa baji kaa kabajaa fi Fannaasaa. Muyee na gammaana manne muyee na gammaana manne muyee inna manne. Kanaaf muyee faayaa manne. Wallahi namanne muyeenu. Kanaaf abdii culullee ta'ee Hamzaa ta'ee ijoollee ta'ee isin garuu jalaabawu keessaniin oolu. Tana gura qabadhu abdii culullee. Kabiraali tuqubaan wallahi ilkaanii wanyaan tana qurxi garaan siyaa beeku abdii. Loombir na deebisi. Sagaleen isaa ka Ibrahim sagalee Ibrahim hin jiru ba. Kayyee kiyya dhageettam. Bayi deebi. Namatti bilbile. Bayi deebi keessa namatti bilbile. Atillee qabamtee magabbuutaa. Namoonni hedduu maal jedhaa jiran beeyta Abdii Ibrahim as jalatti maal jedhaa jiran dhugaa miti piraankiidha itti fakkaachuun mala. Sirriidha piraankii miti wanni kun dubbii dhugaati. Garuu lola sanirratti mucayyoon himattee aslii faallee bilbila gaafadha warri lakkoofsa aslii qabdan. Namni quba hin qabne hin jiru dubbii. Dhugaa yookiin warrummaan as keessa waliin teennu kunuu dhugaa se'uu dhabuun mala. Warra jalaatii miti. Mee dubbii tana bilbilaatiin namoota tokko gaafadha. Hanga tokko dhugaan isinii mul'atti. Gorbaa ama gurbaratti duulaa fi yookiin gurbaratti duuluuf osoo hin taane akka tumaatiitti tumamtee jirtaati faate booyaa himatte. Viidiyoo isii namni dhageettanii jirtan martisiitu. Garuu ani wanni abdii itti na'aarte viidiyoo isii maa gadhiisee qajaraa gadhiisuu dhabe bilbilee maan gaafate mucaa kana hiriyyaadha. Hatta gaafa mucayyoo amma isa jala jirtu tana walitti dabalamullee gaafa walaatu abdii kanatu beeka. Maaliif ka isii bichaa gafuree ka isaallee gad furuu dhabe jechaaf dubbanne malee amma waan biraatiif miti. Hayyee dubbadhu. Loombir wanti jedhu dhageetta ijoolleen as jala jirtanillee nu nama burjaajessuu yookiin immoo piraankii nama haganaan dalagullee hin barbaannu. Piraankii nu dalagnullee yookiin piraankii nama 500ti. Garuu wanti ani isinii dhaamee bahu isa dhumaa wanti haasa'ee ani isin biraa bahullee yoo jiraatte anaa fi haati faatee akka gaafa isin galteetillee walillee dubbifna walillee naasoina. Waan ta'eefi waan haati faatee irra jirtullee dhibbattis beekuu baadhu. Dhibbarraa 5-3 ni beeka. Ani jechuudha. Kanaafuu ammas akka nama tokkootitti bilbilee jira. Bilbilee gaafannaan nama itti dhiyaatuuf nama jajjaba nama guddaa gaafannaan wanti jiru hima jira dubbiin jaarsaa harka jiraachuu naaf himanii jiran. Kanaafuu isinillee asirraa wanti wal nama aarsu tokko hin jiru. Namni waa balleesse ilma tokko nama yookiin gandaa miti ganda osoo hin taane nama tokko. Namni wallolellee namni balleessaa qabullee isa nama tokkoof gandi tokkoo fi gandi tokkollee walitti bu'u namni tokko bara deemu jecha isiin himatterrattuu bar wallaahi billaahi waan si aarsu tokko jira bar. Namni harka keessaa qabu tokko abdii cululleeti lammaffaa Hamzaadha. Namni achiin si ga'ee si nyaata. Yoo dubbiin tun taate kanaafuuyyuu haga bakka san geettutti namni firaankii jettan dubbiin firaankii miti. Nama haganaa kana fakkeenyaa fi Kadiir nama tarazzaqamu tokko nama riskii barbaadu tokko nama hangalee yookiin ofitti nama aansee waa irraa bu'aa buufatu tokko. Firaankiin akkanaa kun yoomumaa hin yaadamu dalagamuuf. Maaliif jennaan nama waa razzaqamu tokko irratti firaankiin akkanaa hin dalagamu. Hin jajama malee hin arrabu. Dhugaa jedhee fudhata namni bira. Namni dhugaa jedhee fudhatee riskiin mucaa kanaa cabdi. Haati faate jechuun nama beekumsa qabu piraankii akkanaa hin dalaydullee hin dalagamullee. Kanaafuu piraankii warri jettan piraankii miti dubbiini. Ulfaaf kosiin gadi hin taatu boruu baati dhugaa waan taateef
Kanaafuu ijoolleen akkuma akka feeteen jedhanillee dawwalee gaafadheera. Dubbiin tuni amma culule sagalee isa yoo dhaggeeffattee jiraatte hattuudha gara harusii maaliidha jedhee keessa namni waan akkana kanaan biraankii dalagaa jiran yoo isin ilaaltan sagalee mamee anuma jala seenaa yookiin abdii culule jala seenaa dhaggeeffadha. Dhombir dubbii tana dubbiin afaan namaa jirti harka dubbiin jaarsa harka jirti jedhanii jennaan afaan qabanne. Amma namatu walitti bu'aa dubbiin jaarsa afaan jirti dubbatamaa jirti qoyaa ufiinuu gadi baakuma akka feeteen jedhe gaduu baatii qoyaa jedhanii jennaani usnee jallisnee jirra. Haa gadi baatu haa gadi futtaatu xumuramtus xumuramuu baattus haa gadi baatu jennee eegutti jirra. Dubbiin firaankee miti isiniin jechuu barbaadan illee tanumarratti. Galato. Dubbii waan jaartummaa arganii jirti. Asirratti waan isiniin jechuu barbaadu duraan dursee namoonni biraa dhimmi kuni dhimma nama lamaa dhimma Harargeef Arsii yookiin dhimma Harargeef Siikoo Mandootii miti sii galee namoonni akkana jettanii koomentii jalatti wal arrabsitanii waan sammuu keessaa fuudha. Isinis namoonni asirra teessanii yaada namaa kennaa jirtan abdiis ta'ee akka feetee Culullee. Muyee nama takka namanni muyee mee deemee sagalee dhaggeeffadhu uffata. Tayyee dubbadhu sana. Gandaan waliin hir'uu sagalee dhaggeeffadheen jira noo an amanuu dhabee beeytu. No, asirratti ana mallee ka jedhu walaa fi yaallee ijoollee yaadaalee ka bilbilee qaba. Mee Saaraan haa dubbattu kaa Saaraan. Jaara dubbadhu fita. Bisaa Haasemee Abdii Ibrahim. Ana makka masaa kiyyaatti walaa fi kiyyaa bilbilee eedan hin gaafachuu dandeetam sidda godhatanii bilbilee dubbiin tun deemamaa jirti dubbiin tun biyyattiin sibira jirti ani akkamii jedheen. Si daawwalee akka feeteen daawwalee namni golumaan gurgurtu isaa ta'u wanti jirtu hima jirti qoyaanee jaarsummaarra jiranii booda haasofnaa booda na daawwaliin aan jedhe achi silkii siillee jira silkii sirra daawwalee ammallee nama biraattu kaase silkii kamisiitu qabna nu. Injen achi lamu ijoollee bira gaafannaan akkasuma booda immoo qo'amee dubbii baddaan baafannaa qo'amee jaarsummaa jiranii jedhan. San ana mallee kan jedhe namni Abdii Cululleetii fi Hamzaadha namni mucatii tana fuudhee mucaa kana erge namni gaafa fuudhee mucattii kana mucaa kana erge jaarri kunillee keessaa hafuu hin qabdu. Malee sile sama metaate rakkoon guddaa dhagahamna nama gaafa Abdii Ibrahim yeroo lama deebite akkana jette Abdii Culullee fi Hamza jettu isa yoo ta'e ijoollee Oromoo hunduu bira dhaqaa jirti innillee ilma Oromooti namni Oromoo hunduu bira dhaquutti jira maaltu Abdii Hamzaan osoo ka ergullee taate sagalee isii waraabee gadi hindeessu. Jara dhugaa dubbanna moo dharaa dubbannu. Meesini addanaa baatu. Akka feete qoyme. Dhugaa addaan baasa naadii dubbii tana abdi dubbii tana naadii sanatti dubbii tana addaan baasaaf uummata maraafu. Jara dhugaa haa dubbannu. Akka dabarsee wallaahi diinaaf hin kennu. Kadiiriin illee haala kanaan hin beeknu. Namni dogongoruus danda'a. Kadir Harargee bakka bu'ee waan kana hin Meegaa gara peejii haadha faaxee dhufeen jira. Kan isin gizee xumuraa poostii goote TikTok irratti just kan biraa kana meen ilaallaga. Yeroo Okay. tokko jireenya keessatti waan ajaa'ibaatu si mudata. Akka yaadde osoo hin taane barreeffama si'a dubbin maal taate jettanii na gaafattanii garuu fakkaatotni kiyya warri gurbaa kana bira dhufuuf deemtan keessattuu warri biyya ormaa irraa isa bira dhuftan of eegaa jette. fallaatee agarra. Isa asumatti bira jiru zeeti itti garuu dukkana. Kani guyyaa osoo carraayitu waan ka'e dadhabbii qofa ta'e kanatti yaaddi hundi siif milkaa'uu dhabeeti. Ani asirratti wanti dubbachuu barbaade egaa sa'aatii 8 dura kan isin kana poostatte jechuudha. Wallahi dubbiin piraankii miti jedhani egaa amma erganii haxannaa dhufee piraankii miti wallahi jedhanii kakataa jiranii piraankis ta'ee piraankii ta'uus baatee an akka kootitti jechuudha nama sooshaal miidiyaa qofa irratti wal barre nama dhiigummaa walirraa hin qabne oromummaa malee jechuudha faamilummaa jechuun yaani innan kana jedhu dogongoraan nan hubatina namni tokko yookiin obboleessaa haadha keetii yookiin obboleessaa abbaa keetii yookiin yaani firummaa foonii jechuun firummaa faamilii wal beekanu durumaan sooshaal miidiyaa irratti osoo hin taane osoo akkas ta'e okay haa ta'u wal bira turuun wamaa miti garuu sooshaal miidiyaa irratti wal baranii
Ko kadiri ko kan inni fuudhee nama geessu mana isaatti haara galfatamu bultii lama tokkoof malee sana caalaan kabajni koo maaf narraa ka'e jedhanii aaruun kun dallanuun unnatti hin fakkaatu maaliif ingidee namni henna aaru warraaf abbaa manaatii wallolanii hedduu lamaan galtee inni badii kana uumuuf osoo hin taane aariin isa uumsisee jira jechuudha aariin akka inni godhu namni tokko inni aare sheexana ta'a. So kana dubbachuun barbaade mee ammas gara biraatti deemne takka wanna tokko fuffunaannee dhufna gaa kun yaada iftuuti. Viidiyoon Kadir guyyaa xumuraa kan inni poostate guyyaa kaleessaati mee ilaallu. Namni tokko waan hundi danda'ee yookaan wajji jira. Hamma yoona waa tokko inni poostate hin jiru jechuudha. Deemurraa wanni hin tureef karaa deemu na jalaa badee osoo hin ta'in takkeeyoon hin deeme waan hin as hin deebineef. Pranki miti jedhamaa jira gaa kana fakkaata oduun ho'aan hamma nu qaqqabee. Wallah laazimaan giseen taa'ee ilaalu uummanni keenya waan war burjaajessu inuma wal burjaajessa amma gaa ajandaan haaraan kana takka immoo sarara caffarree kana gara ajandaa biraa immoo barbaadna meeqa ayyaa carraa uummata keenya.